yeroo ammaa kana aanaa ejjeree ganda basoo girma keessatti yookiin immoo ganda basoo keessatti argamna. Caasaa gandaa tokko qabannee biraa qabna. Waan tokko immoo isaanumarraa odeeffannaa, waan isaan jedhanis immoo walumaa sin dhageessinaa jechuudha. Abba maqaan kee jedheen? Girmaa eenyuti? Girmaa lamni ganda kam? Basoo aanaa kam? Aanaa ejjeree. Mee maal asitti ilaalatu haasaa? Maal hojjechaa turtan mee? Hojiin keessa maali? Bulchaa gandaati. Bulchaa gandaati. Ma eenyu sin qabe? Warra adda baasaa bilisa Oromooti jedhu. Waraanni kun isin qabee wanni inni isin miidhe jira? Ayyee? Tole. Hojii gandaa kana aga kam hojjettan? Bulchaa gandaatiin bara 2008 kaasee kan amma ammaatti hojjechaa turtan. Kana keessatti mee miidhaa uummata Oromootirraan geessanii mootummaa wajjin waan jiru jira? Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e waan mootummaan waan adda addaa kaffaltii uummata irraa fuudhanii nuuf seeraan ala ta'an kophaa bira kan nama tokkotti waan uummata salphii qabu. Uummanni fedhiidhumaan jaalalaadhaan. Sagalee keessan ol kaasa. Anirree humni kiyyas dadhabaadha. Jaarsaa hojjetannaan uummanni immoo jaalalumaan nu hojjetanii nu hojjettu malee jedhanii yeroo isaan hojjechaa ture irratti deemjaalummaa faana deebisanii na hojjisiisan. Ayyee. Kanaaf kanaan booda mee hojii kanatti fuftanii hojjechuu barbaaddu moo dhiisuu barbaaddu amma? Har'a nan dhiisaan duratti iyyuu humnis na deddeemaa jira, humnas hin qabu, dullumnis jaarsumaanis na qabate kanaan booda dandeenye hojjedhu. Hojii kana inni iftu jechuudha. Mee dararaa uummata Oromoo kana immoo akkamitti ilaaltu? Uummanni Oromoo kun yeroo ammaa kanatti jiruuf jireenyi itti qaala'ee jira. Jireenya hamtuu keessa jira. Saamunaallee qarshii 60 aga qarshii 80tti bitachaa jira. Zayitii leetira 5 aga qarshii 1000 fi waan ta'etti bitachaa jira. Mee kana jireenya uummata Oromoo kana akkamitti ilaalaa jirta? Mootummaan waa fooyyesseef qaba? Amma waggaadhaa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e amma uummanni baay'ee rakkoo guddaa keessa jira. Rakkoo amma hin jedhamne xaa'oonis gatiin ol ka'ee jira. Humnaa olii ta'e zayitiinis ashaboon waan hundumtuyyuu dabalee jira. Harrayyeechi akkaataa ittiin jiraachuu danda'u humna isaatti ol ta'ee jira. Kun waan dhugaadhaan waanuma mul'atu waan ta'eef ifa waan ta'eef kun waan amma kana jedhamee ture. Kana qofaan waan ibsamu miti uummanni bal'aan waan beeku. Miidhaa qabaa jechuudha. Sirrii. Ayyee galatoomadha. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya bulchaa ganda basoo aanaa ejjeree cangaree kan ta'anii waan jirtu lafa nuu kaa'anii anillee hojii kana kanaan booda hojjechuun fedhuu durayyuu dirqiidhaan hojjechiisanii jedhanii waan jiraniif warra hafaniifillee akkasuma dhaamna fi hojii kana hojii mootummaa kijibduu kana akka hin hojjenne akka ofirraa dhiistanii jenna warra hafaniifillee barnoota akka ta'u ofirraa dhiisadha. Waraana bilisummaa Oromootiin illee walitti hin bu'inaayii jennaanii jechuudha. Yeroo mootummaan immoo mootummaan oduu kijibaa odeessu akka waraanni bilisummaa Oromoo hattuu ta'e akka waraanni bilisummaa Oromoo saamtuu fi nama ajjeestuu ta'etti odeessaa nu garuu kabajaa fi mirga dhalli namaa qabu tokko heegnee fi akkasitti waan gaafannu gaafannee gara mana isaaniitti deebisaa jirra. Ammoo obbo Girmaa nagaa hangal isin jenna gaa. Galatooma. Ayyee deeffadda. Tole horaa nuu bula. Warra hafaniifoo maal laamtu mee warra akka keessanii hojii hojjetan? Egaa warra hafanis akkuma arginuttu waan kuni baasee mootummaan kunis qabaasee warratee waan hojjeteetu fi qabaasisee waan jijjiirame waan ta'eef akka daldalatti akka yaadaantu ooree jabaaree bal'inaa tole ayyee galatooma. gadhiisee baduu piis
kana gadi tajala kun. Ajib sanu ire, ina jab si basi o bo jilbano bitare, karala bakado.
Viva